Obboloota keenya obbaraa maallaqa keechan qabadhaa waan biyyaa baatanii beekaa boruu keechan ilaalaa jireenya keechan jijjiiraa yoo sin jedhamee sin gorsamu ijoollee baay'een gurra tokkoon dhageessanii gurra tokkoon hedduun keessaan gadi naqxu jechuudha. Mee viidiyoo tokko daqiiqaa takkaaf laallee walitti deebina. Ijoolleen keenya biyya Arabaa teessanii dhiiraa fi biidhaan jaalattanii osoo guyyaa tokko jakeetiin hin argin bolee dhaabbadhu na eegi jetteeni dhaabbatee si eegu ani hin beeku akkuma itti sammuun keessan yaadu akkuma itti si yaaddan eessuma akkasii dhalattan sammuma akkamii rabbi akkasii kenne waan dhibichaa naa beeku gudii riyaan koo taate akka tokkoo kee irra ga'uun barbaadu akkasirraa hin geenyeef garuu sammuu kee banii dhaggeeffadhu inni har'a kanarra ishintala kanarra ga'e boru sirra singaa ijoollee maaluma yoo taatan akkanatti of gattanii dhiira eenyummaa isaa hin beekne bolee dhaabbadhu na eegettanii warqii birrii boorsaa silkii qabeenya waggaa meeqa biyya Arabaatti dadhabdan akkamitti namni gadheen guyyaa tokkotti isin zaraftee isin irraa baddi riyaa koo kana waggaa 5 ol erga wal barreen talitti kana faana garuu icciitii isa kana natti mattee hin beektu eenyutu si eegan jedhee obboleessa koo hangafa kootu na eeganaan jedhe ergaa achi geessee garuu garatti baafattu garatti dubbattu wallaalan uftee kana natti odeeffatti jechuudha. Guyyaa 3 mana halgaa ishii faana buleeti. Gaafa ishii gara warra kootiin deema jettee manuma halgaa sana keessatti mi'a ishii dhiistee mana mataa deemtu waan ishii godhee bade dhaggeeffadha. Nagaa waaqayyo si ta'uu siin jedha koodee koo maallatti dubbataa dha. Isin hin galu isin jedheen isin taasaa jira. Akka irraa barattuuf of wallaaltuun hundi kee jechuudha. Waggaa dheeraa wajjin ture tokkotu ture. Innis maal seete guyyaa kaleessatti guyyaa dheengaddaa wajjin hin turre. Har'a mataa koo sirreeffadheen gara maatii kootitti deema jedhee waan ani itti jedhu gara mana mataa deemee yeroo nani dhufu. Mini konjiru kuy kedana le borsa harkata ni kabat jiru bilbila tokkitti qabadhee baye tokkitti hin argatta fe refumata naa kenni kaadhoo ko waan hin godhu qabu waan jedhu waan hin dubbadhu dhabes dhageessaniittu wanta baay'atu jira garuu hunda isaas hin dhageessisuun barbaadu. Yaa ijoollee keenya yaa shamarran keenya daraa rabbii waaqan isin qabu of eeggannoo guddaa taasisaa. Of eeggannoo guddaa taasisaa dhiira guyyaa tokko ija keessaniin hin argineen bolee dhaabbuu na eegin jedhinaan. Maal oduu salphattanii nu salphisina. Hedduu keetu kanaa jira. Inni si gaggeesse dhaabbatee si haa eegu. Haati kee abbaan kee dhaabbattee si haa eegu. Qobaan dhalanne bineensa miti isin. Bineensi ulmoo fira qaba. Kinoo kana kenge dhumni shamarran biyya Arabaa kana jechuudha. Dhugaa rabbiitifu dadheen ta'uu koo ofitti jibbee. Yeroon kun ganama hojiirra jira. Garuu viidiyoo kana arginaan na ajaa'ibeetuman viidiyoo hojjechuu dhufe jechuudha. Egaa akkuma viidiyoo keessatti argitanii obboleettiin teenya isheen dubbachaa jirtu hiriyyaa isheeti. Hiriyyaan ishee hiriyyaa waggaa 5 wajjin turanii aga waggaa 5 kana icciitii agana guddatu kan hiriyyaa ishee kana dhossitee kan jiraatte jechuudha. Hiriyyaan hireedha. Hiriyyaan kennaadha. Hiriyyaa dhugaa hiriyyaa shamarranii tokko yoo qabaattan icciitii keechan hin dhoffatina. Sababbiin isaa hiriyyaan yoo icciitii keechan kanatti himattan wantoota isinitti himattan kana ilaalte wanta sirriidha moo dogongora kan jedhu xiinxaltee yoo wanti kun dogongora ta'e lakki waan akkanaa kana hin godhin jettee irraa sin dhogguu dandeessi. Amma obboleettiin keenya kun icciitii ishii kana dhoffachuudhaan maallaqa kee eenyutti ergattaa maallaqa kee garam ergachaa jirta jettee yeroo gaafattu obbolaa kootirrattan ergadhaa jira jettee kan sobaa turtedha. Garuu har'ammoo rakkoo nagana ga'u irra ga'e abbaa manaa naa ta'a yookaan hiriyyaa naa ta'a jettee maatii ishee warra ishee dhalan dhossitee akka biyya galtuuyyuu isatti himtee waa hunda isa amantee kaatee isa bira dhattee isa wajjin mana algaa wajjin kireeffatanii wajjin bulan. Ganama isheen dabbasaa sirreeffadheen gara maatii kootii deema jettee yeroo mana dabbasaa dhattee dabbasaa sirreeffattee gara mana sireetti qabatanii san gaafa deemtu
namucaanis meeshaanis wanni takka hin jiru. Wanti ishee harkatti hafe bilbila qabattee manaa baate san qofaadha jechuudha. Ijoolleen teenya yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen teenya sinitti himama yeroo sinitti himamu gurra tokkoon dhageessanii gurra tokkoon gadi naqxu. Duraan dursa irratti jecha ijoo wanni kaasuu barbaadu ani maatii ofii kan nama caalu nama feesbuukidhaan barassanii namni maatii ofiitiin maatiin keessan gaafa sin biyyaa baatan sinitti dadhabee yookaan lafa sinitti gurguree yookaan sangaa sinitti gurguree biyya ormaa kana isin erge. Biyya ormaa kana isin erguun immoo tokkoffaa maatiin keenya akka isaan jijjiirruuf miti jechuudha. Nuti boru akka nama taanu bakka intalli ebeluu argamtetti akka argamnu deebinee immoo hamilee nu horuudhaaf intalli teenya eenyu gadi nullee dadhabne bakka intalli ebeluu san inni ga'anna jedhanii nuti dadhabaniiti jechuudha kan biyyaa nu baasan. Garuu asitti as geenye gaafa bilbila takii qabanne feesbuukidhaan sanu kanaafuu jechuudha nuti bakka geenyu sun taane bakka kaane yaadachuu qabna. Inni biraamoyyuu heerumas yoo ta'e shamarran keenya kan maatiin keenya eebbisanii too gaa'ilatti nu seessisantu nuuf caala malee jaalanne jennee namuma hin beekne duuba deemnee yookaan qabeenya keenyas dhabnee isas dhabnee jiruun keenya guutumaan guututti nu harkaa badee yoo jiraannu kana nuttillee ni dhaga'ama jechuudha. Ollaaniidhaan nama naasabsiisnaa isiniin hin jedhu abbaa feeta naasabsiisuu dandeessu. Garuu wanta gara maallaqaatiin dhufe wanta gara qabeenyaatiin dhufe echaa kaatanii iddoo kana akka geessan sirritti hubattanii beekuu qabdu. Shamarran gaa'ila keechan seeniin biyyaa kan baatan akka maatiin keechan isinitti dadhabee iddoo kanaan isin ga'illee hin dagatinaadha. Carraa kana kan isinii banuu danda'e maatii keessan malee isa ollaaniin jaalattanii miti jechuudha. Akkuma fedhallee maatiin keechan sin miidhu maatii keechan jechuudha. Irraa dhalattan garuu alagaan immoo ollaanidhaan dhufee gaafa isin baree sin jaalatu miidhama irratti sin miidhee waa hedduu sin dhabsiisee harka qullaatti isin hambisaa jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kanarraa jabeessa of eeggannoo godhadhaadha. Yeroo namni waan tokko sin gorsu wayiif nu gorse jedhaati waan kana eeggadha. Keessattuu warroonni miidiyaa sirritti hin beeknedha jechuudha. Yeroo ammaa kana wanta akkanaa keessa kan seenaa jiru malee ijoolleen hedduu waan kanarratti gadi ba'anii barsiisaa jiru jechuudha. Wanta kanarraa of eeggannoo guddaa godhaa jedhanii hayyoonni keenya dhiiraa shamaraan wanta kanarratti sirritti barsiisaa jiru. Viidiyoo gaggaarii babbareedoo kan nama barumsa gurguddaa namaa ta'anii fi kan jireenya namaa jijjiiruu danda'an dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Kanaaf nama tokko jaalanne jettanii jireenya keessan guutuutti kennitanii maallaqa asii dalagattanii arrafamtanii ifattamtanii fiddan kan ammoo namu argitan irratti hin erginaa isiniin jechuun jaaladhaan asumarraanii. Kanaaf jechuudha akka obboleettiin teenyatu nama hiriyaa jechuun hiriidha. Hiriyaa ishii kana ciitii ishii hunda dhossitee jechuudha. Hiriyaa shamaraa kana ofisheetii immoo kufaatii hin taane keessatti kuftee jirti. Kufaatii kana immoo namni takkitti wajjin hin kufu kophaa isheeti jechuudha. Kan kufaatii kana kuftu kufaatii akkanaatirraa of eeggannoo guddaa godhadhaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasii viidiyoo kiyyaan asumarraa nan goolaba. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Turtina wajjin gootaniif immoo baay'ee.